obbo Shimee maaliif akkana gootan? Maal balleessin? Maal balleessine masgiida diidanii maal balleessine tani obbo Shimee? Maqaa keenya balleessuu qabu. Obbo Shimee maqaan keessan duraan bade isin nama uummata musliimaa hidhee cafaqee dararee moo akkami? Ani deebisaan garafe maatii isaanii darare. Ayyee obbo Shimee akkanatti dhugaa himi masgiida eenyutu diige? Mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa qofa? Mucha ministeeraa dabalatee. Hayyee obbo Shimee isin warra masgiida diige kanaan maal jennaan? Obbo Shimee manni maal jaata siigalee wanni isaan jaan kun? Hin galle. Akkami siigalaa nama karaa kanaa sin dhufu wayii feeta? Ati nama maalirra jirta? Amma ani aangorra hin jiru. Obbo Shimee rakkoon amma Oromiyaa keessatti tokko rakkoo eenyuti? Rakkoo shimalis. Obbo Shimee rakkoo ta'e taanaan gaamanis kunoo aangorraa biisuun jaati aangorraa biigaa maali? Hin ta'u. Ni ta'a? Hin ta'u. Ni ta'a akkam akkana buuta? Maraataadha moo fayyaadha isaati? Obbo Shimalis maraate maal gootamu? Maaliin godhan maaltu na galchaatummaan maraaddu malee? Ana faana maraatta? Atummaan maraaddu ani maraaddu hangaasaa maal gittaame? Namichi booyyeen Oromiyaa bulchu kun Maal balleessin?